Video kana keessatti shira motummaan Ethiopiyaa kitaaba Jawar irratti hojjetteen isinii hima guutuu video kana daawwadha walii dabarsa. Oduun Jawar kitaaba barreessuutti jiru takkaa'u barreessuudhaaf deemu eega mana hidhaa ba'ee booda oduun deddeemtu ni himti. Akkasumas amata dabre yeroo interview san keessatti illee dubbatee ture. Garuu eega kitaabni kuni kan duraa tolfamee harka isaa galee booda oduun tuni eega dhugaa taate imbaasiin Ethiopiyaa kitaaba kana koopii akka Jawar erguuf isa gaafatan. Yeroo matana Jawar kitaaba warra imbaasii Ethiopiyaa kan Nairobi jiruuf erge. Kitaabni kuni achitti hin dhaabbanne ajajaan deemeeti karaa biyyaa dhaqee jechuudha. Hogguu biyya dhaqee kitaaba kana fuudhaniiti iskaan godhanii akkasitti barruulee kitaaba kanaa keessa jiru jijjiiruudhaan takkaa'u gartee waan biraa waan inni barreessin keessa kaa'uudhaan kitaaba kana haareetti maasis maxxansanii baasanii takkaa'u maasis dijitaaliidhaan bikka adda addaa irratti facaasaa jiranii jee Jawar peejii isaa kan Facebook irratti barreessee jira. Akkuma na duuba gartan kanatti kuni kan kitaaba dhugaati kun ammoo kan mootummaan jijjiirtee waan jedhu Jawar peejii isaa gubbaa irratti maxxansee jira. Wanni kuni akkuma yaadattanitti Jawar keessaafu gartee eega kitaaba kana maxxansuu takka gurguruudhaaf as bahee booda mootummaadhaan gartee mootummaa shororkeessituu mootummaa hattuutii fi mootummaa akkasitti ummata saamtuu tuni jarri shiftaadhaa jee maqaa adda addaa itti dhoobaa ture. Kitaabni kuni waan san gartee akka dhugaa taate ifatti hima. Maaliif kitaaba tokko kan gartee namni dhuunfaadhaa tokko fedhuus nama poolitikaadhaa haa ta'u kitaaba tokko kan namni gartee hojii yeroo itti baasee maallaqa itti baasee tolchee kitaaba san fuudhanii iskaan godhanii qabee isaa jijjiiranii fuudhanii maasis magaalaarra oolchuun takkaa'u online internet irratti gartee bilaashitti namaaf hiruun kuni inumaatu gartee intellectual property waan balleessu keessaafuu harka mootummaatiin yeroo dalagamu kuni waan akka malee nama gaddisiisu. Maaliif mootummaan wanni jaaramtuuf mootummaa tajaajamtummaasis wanni kanaatun keessaafuu intellectual propertyin akka hin banne akka hin tuqamne mootummaatu silaa eega biyyoota adda addaa keessatti kuni waan heera mootummaatiin takka heeraan nama gaafachiisu. Garuu kitaaba Jawar kana mootummaan fuutee akkanatti jijjiirtee magaalaarra online irratti gartee gadhiisuun kuni inumaatu gartee waan akka malee warreen biraatillee qalbii nama cabsurraayi. Dubagaa hoggaa gartee waan akkanaa agartan keessaafuu ummanni keenya kan biyya keessa jirtan kitaaba gartee Jawar dhugaatii fi kitaaba gartee laaqamee magaalaarra oolee kana adda baafachuudhaaf tattaafadha. Maaliif kitaaban gartee garuu yoo kan bitanillee taate kan dhugaa ta'uu isaatii fi kan sobaa ta'uu isaa adda baafadhaa bita. Ammaan tana akka Jawar juutti kitaabni kuni telegram gubbaa irratti karaa gartee gruupii telegramiitiin gadhiifameeti olii gad deemaa jira jee poostii isaa kana keessatti dubbatee jira. Qabee poostii isaa kana keessatti Jawar poointii gurguddoo adda addaa haasee jira. Wanni kuni gartee akka intelligensii Itiyoophiyaatiin dalagamee fi akkasumas ammaasiis yeroo gartee kitaaba kana iskaan godhanii waan adda addaa illee jijjiiran jarri godhe kuni warra gartee ammaan tana hojii eegale takkaa'u warra amachuur ta'uu isaanii takkaa'u gartee ruukii jaab jedhanii ruukii work warra gartee ruukii ta'uu isaanii if garsiisanii jiranii jee Jawar barruusaa tana keessatti dubbatee jira. Kuni akkamitti ta'a yeroo gartee waan takka dijitaalii yeroo daleeyduu hoggaa daleeyduu abbaa kanaa dalagee takkaa'u bikka kanaa dalagamee wanni jedhamtu akka faantatee yeroo hashawaarra takkaa'u biyyeerra deemtu gartee faanta lafarra dhiiftuuti hogguu gartee dijitaalii waa daleeyduus faantatee akkasitti dhiisaa deemta. Saniifuu Jawar warreen gartee waan kana jala deemee qo'atu itti godhee warreen san akka gartee wanni kuni daayirektii mootummaa Itiyoophiyaatiin dalagame oduun barruun isaa tuni ni ibsiti. Barruu tana keessatti illee warreen itti dhiyaatu maqaalee isaanii hunda kan gartee guututti Jawar odoon himin cinaa isaanii maqaalee dhee asirratti himee jira. Kunigaa akka malee gartee waan warrummaan hojii tana hojjechaa jiru waan digital footprint wanni jedhamu gartee kanallee guututti akka hin beekne Jawar
maxxansuu taatana keessatti ibsee jira. Kitaabuma kana qofallee odoon taane akka barruun Jawaar tun jettutti mootummaan Itoophiyaadha keessaafuu gartee warri daldalaa baankiidhaa fi akkasumas warreen misoomaa kan biyya alaatirraa biyya keessa galanii hojjenna ja'an daataan isaanii akka malee biyya Itoophiyaa keessatti guurameeti biyya dijitaalii gartee bikka adda addaa keessatti gurguramu jira takkaa'u ifatti gartee gannaqamu jira jee Jawaar oduu tana keessatti ibsee jira. Dubagaa kana jechuunis warreen gartee daldalaa gurguddaan kanarra itti iflaalanii akka ifeeganiif waan yaadannoo gartee takkaa'u barruu isaaniif ta'u barreessee jira jetti. Guutuun oduu tana akkana fakkaatti nagee jiraadha.